sababni isaa maali kasii walloon san osoo hin taane namni sanitti hajaa qabatta jechuudha ani garuu fayyoo baay'een itti aaree baay'een boo'es waa'ee siitiif maaliifin ምናምን ዋይክ የዋይ ዱበቴ ጀብዱ ኮቴ ገኒ ምናምን ጎቴ ኡሌ ቀበቴ ፋርስቴ ቱርቴ ማለፊን ወላሉማ ተው ቀባ ደንዳ ወላላ ተው ደንዳ ነምኒ ሞ ወሎላ ሲኒገለ ነምኒ ወሎላ እንጂ እርሲ ኒቲንስ ወሎላ አለጋኒ አለጋ ወሎላ ህሪያኒ ፍሪያ ወሎላ ሁንዱ ወሎላ ከነሞ ወለቲ ጋፋ ነምኒ ሱኒ ዱእ በገዱቴ ብሉ ሀጃ ሲራ ቀበጀቾ ሶንታኔ ebolu summa fakkasteette bira dhaabbachuun dirqama lubbuuteeti kirriitee hidhattu kanaati jechuudha. Sababni isaa nama tokko miidhama isaatiin hin jaalatin. Eenyumaayyuu miidhama namaatiin hin jaaladhu. Sinii galee gaafa ganni dhukkube yaani nama yuutuubii hidhee birrii wal guureen waan isaan nagorosan hundaa dagadhe. Ani nama natti halaalatti giseen ilaaltanii nama hamtuu nama badduu wayita isinitti fakkaata. Fuula kiyyaaf isinitti fakkaachuu danda'a waan huqqattuu ta'eef waan xiqqoo je'eef isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu nama natti dhiyaatetti humaata kan beekwan. Humaan beekwan. Dhugaa rabbii humaata kan beeku humaan beeku si jammaran humaan beeku. Humaan beekwan. Arabs ijoollee hedduutu namiidhe garuu hunda isaanii takkaan allaala arrasta'e borus abbaa feeyyuu dhugaa maaliifin namni koo akka rakkatu hin barbaadu nama koo baraaruuf baay'een jilbifadha nan boo'aan bakka boo'etti hin qabaani lubbuu siin jeera bakka ammas irratti komentii naan barreessaniiti profaayilii koo jala tiktokiin kee hin jira wasaappiin kee hin jira isa fudhadhuuti wasaappiin na dubbisi waan danda'u taate sin gargaara waan hin dandeenye taate hojjetanii wayishii anan tuqellu homa si feedu nama tuqu xiqqeenyi malee daga namni wanti malazeenan dubbate hangarraa hin jira YouTube irra si galee wanti malazeenan dubbate malas qaata dubbate arra YouTube gubbaatti hin jira akkasuma wanta tarra ilmoo arratti haasofte miidiyaa irratti ilmooteetiif jira waan badaan dubbatina bakka waan badaan dubbatana narraa baradha waan badaan farra ani garaan koo qulqulluudha galatoome lubbuun siitoo wanni mallas haasa'ee oromoodhaafis ta'ee wanna hundaafuu haasa'ee injira hangarraatti YouTube gubbaatti argachuu dandeessu Facebook irratti argachuu dandeessu akkasuma wanna tarra haasofte kun ilmootan ta'ee eeguu danda'a maatiin kee arguu danda'a barrit illee jijjiiramu jira wanti viidiyoon qabe wanti yuutuubiin qabe wanti wannoon qabe feesbuukiin qabe wanti bilbilli qabe hin badu kanaafuu isaa wallaalaa wajjin hin badinaati waa'ee hojii keetii qofa hojjedhu nan beeka amma nama isii boorsu qabe malee micoosanis ammas argaasan jira faayiteerti osoo waa'ee namaa dubbachuu baattee hojii si bichaa hojjette abbaan barbaade waan barbaade hoo namaan jee hojii si bichaa uffata gurgurtus warqii gurgurtus hojii si bichaa bakka dhibamte faayitee miti hojii si bichaa nama gorsu qaba garuu amma nama gorsu namni si gorsu hin jiru namni waan akkanaati irraa dhiisii waan akkanaa si fayyaduu si hin jiru har'a nama sitti jabeessee si bisheessuudhaaf si yala deemee yuutuubii guddifachuu komentii faasti barreessee si arrabsuu deemu malee waan namni waan gaarii si gorsu hin jiru ilmaan oromoo biratti keessattuu batalaa jechuudha ijoollee biraa taate bareeda ijoollee oromoo biratti hin jiru namni nama gorsu badaan hin jiru yuutuubii isaanii bichaa tuqanii waan isin gattu sun irraa muranii YouTube isaanii bira geeffatanii ittiin guddifatu kalaas waa si fayyadu hin jedhan kanumarraa mee warri itti dhiyaatta warri jaalattan warri kabajjan warri sagalee keessan dhageessu warri jecha keessan dhageessu yeroo siin laayivii banattee uffata gurgurattu warra komentii gurguruuf abbaa feeyyuu waa'ee namaa bakka baratte miti agarte miti wanna jibbite bakka namni jibbisanis deemtee komentii barreessuu dhaabuu waa'ee namaas dubbachuu dhaabuu gabaa gurguratte miti gabaasii bicha fillafiitii nama uffata irraa bitu qof akkanatti ija duratti takka wareen maas gargaarti garuu nama inni kuffisu hin beetti waa'ee namaa dhiifte waa'ee hojii si bicha akkanaa miti eeyyee
كان كوتا بتا وربتو بربدن كومنتي كوت لالتان جزيناني تيجي لكنا قريتش لات في قشاشة مالي مني أكوان أفرت حاجة كرت أكوان ودوار أفرت قبل كرت لك عارف السنة مش أوتك كده تكنا قرص واتساب لنا نفته مش أوتك نلقى ما يتنجالد ما نجت بيتو أسين قرا لافتا توك توكي كان رات كومنتي لالت إيجتا أبان بربادي وان بربادي سيناجو كومنتي تك لالت دبسته واي نما دبته أنا نسيت ولا أنا جبت دك قافنا تاتم جوسن وان مسين نقد سنن قبده كومنتي وبرسنا كوان أجر ركعت يجوا ما كيس قبيتم بردربا مالي في سفايد وقواي نما أتين هو إسا وانت سنجل أتين سنجالت دبتا إسا سوارا بني جيساني تمنسو إتقرسيتو نما سني تجو نما تاجر رقم سايت كان كومنتي سي برسو إسا نما كواي سنس فوريت جيسو إسا نما كنافو واي نما دبتنا إلاسا كان كي موي أجرسيسي مالي ورين أجرسيسين onneen kee qulqulluu taate kufteen kuftu abada onneen tee natsaa hoo taate qalbii yoo qabaatte garaa naafummaa hoo qabaatte garaan kee qulqulluu yoo taate wanni kee badeen badu ufumaaf si dhufa deemee dhugaan kees ta'ee birriin kees ta'ee haqni kees ta'ee dafki kees ta'ee homaa takka hirguu seeraa naqu irsa kees ta'ee namni irsa kee hoos yaalaa fudhatanii hirguu naqu kan kee waan ta'eef hirguu naquma si galagalasa abdiin kutina birrii kan kee gaafa sirraa fudhatanii namni sun birrii kan keessa fudhatee boolla lixu yoo ati garaa fayyummaa qabaatte yoo ati waan namaatu quubaatte sini galee yoo ati waan namaatti dhiyaachuu baatte sunuu kasii galu yoo ati sharrii qabaachuu baatte garaa keessaa ati sharrii qabaatte ara garaa keessatti baatte waa'ee namaa malee waa'ee ebilumaaf akkana ta'e jettee waa'ee namaa yaaduu malee xinneen ebilumaa kufuu dideettee waa'ee kufiitii namaa yaaduu malee ebilumaa du'uu dideettee waa'ee du'iitii namaa laaluu malee ebilumaa dabartii jettee waa'ee darbiisa namaa laaluu malee yoo ati diddee kan hojjettu siin barakatu yaaduma laffaata malee hirguutiin geechuu waan hin taane irratti qofta sababni isaa ati waan namaati laalta hiiqa namaa laalta jecha namaa laalta warii namaa dhageechaa siin dabartu idimee likkii kee uma kuftaati namni garaa qulqulluu arraba birraa bichaa haasa'ee garaan isaa natsaa wanti isaa hunduu badullee wanti isaa hin galaaf dhugaan isaallis wanni hunduu ija duratti argatta kanaafuu arangoina batalaa isin hunduu arangoina bakka arangoina lammii keessatti garaan jabaatina tiruutti garaan jabaatina nama sii ta'eef ta'e nama siin taane irraa fagaadhu kalas dubbateen toora isaan gahin bakka hojii kee hojjetadhu dhugaa rabbii masiin godhu bakka waree namaatiif jettee waa takka gamas gaafa xaraxaramtuu ofirraa hin bare maal ta'eef ammaan booda waan namaa ebilu kana ta'ee ebilu kana siin je'ee koomentii yoo sii barreessan bira darbe akkanumatti laalituma jechuudha. waan si fayyadne waan ta'eef akkootti laati bira darbe si fayyadametti deebii kenniif. Tijji toon rakkadhee yoo siin jee na rakkatte koo siin gargaara. Tijji toon akkana tan teegiseetti waan haqimii kee. Tijji toon akkana tan teegiseetti waan haqimii kee siin gargaara. Waan kiyaa hamman duutti biyya kana keessaa hamman galee mana haratiyaa ga'utti waan na jiru isin gargaara. Hartee boos isin fannu dhiyaata kiyaafis wadaa kiyaafis giddeellam. Abbaan barbaadan har'as xilaanni koo gaafa du'een waan ol qabu kaadha isinii galee har'as xilaanni koo gisee kuman qabaan deeme har'as xilaanni koo gisee kuman qabaan deeme har'as xilaanni koo gisee kuman qabaan deeme maaliif kan koo qabu maaliif kan koo qabu namni tokko kuni qabuut guddaame mana keessa qaba wayi maaliif kan koo qabu namni tokko kuni qabuut guddaame mana keessa qaba wayi faarfanaa qabarnaa gaafnaa hin bakni waan ta'eef keessa bara waati faarfanaa fina waan dan hundi isaan ta'ee bilchuu ta'ee mati jechuudha aduu maaliti oromoo tan sigale aduu qinqidhaamee kana la
Micaa daa'uuti jedhama. Isin galee. Barsiisonni hedduu achitti dhufaa, qeesiniin dhufaa, ijoolleen Oromoo hedduun barsiisaniin dhufaa, hin barattanii. Dubartiin beeku lubbuun. Dhiira garuu ijoolleen ni fiddeetti ani waasii siin galwan. Obboleessa kiyyaa illee dubaatti sitti waasii siin hin galwan. Waan gara birrii erguu mataa kiyyaa waan taateef sinifan erga. Kaargoo nama gaarii sinan marra'a. Birrii ofii kiyyaafan isin ergaa yoo erguu barbaadan lakkoofsa koo profaayilii irraa fudhadhaa. Nama naafichi sisitii jettanii nama amanee ebaluu sinii fidaa fidi jedhee booda namni sun gisee birrii sinyaal itti siniin gaafatamu. Namni ammaa obboleessa fituun amanamu waan ta'eef hin beeku. Waa'ee nama fidee isaa hin beeku. Warri viitaaminii nyaataa furdiraa barbaadan profaayilii koo jala lakkoofsa koo fudhadhaa na dubbisaa. Kiniinni huqqinaatis fidaatan jira na jajjabeessaa. Rifeensa isa gootu hin gale giifsitoo hin gale. Kiyya bicha jira kun xiqqoo jette haraan irraa haadee waa'ee waan noon gara duubatti narraa saqatee hin beeku kiyyaan irraa uume. Qurbaa na godhee waayaan. Garuu manni amma gale kun ijoo koo adagaadha. Haatuun ola hudduu na dhukkubde. Kan hoggaashan gooftan koo hudduu duubaa eegee nama ciiraa oolee mana saddeetti kun na galche gooftan koo. Mana galgalaa ganama taa'ii hudduun na dhukkubde. Odoo fiintarii qabaadhe guyyaa kana laayivii marran oola. Hudduun na dhukkubde ijji na badda bilbil marran oola guyyaa kana. Subhaan Allah qulqullinni hin jiru. Nyaanna hojja takka nyaata hojjetti. Namni afurii qulqullina hojjeta. Ani hin qulqulleessu iyyuu. Kafanni waliin gahu giiftii too. Saapa. Hoggaashan hudduun nan taa'inan hoggaashan akka xudu hudduun natti micciiran hoggaashan hojjee mana tokkicha. Galgala keessa gooftaan koo na qoree eegee na qoree mana tokko na galche kun amma mana san keessa taa'u qofa. Gooftaa galan haa ga'u. Zanaa jedhan ta'a geessitoo hojiin qabanii. Hojiin qabu rafaatuma oola guyyaa kana hudduun nama doofta. Maal qofaltoo fi boontu tooniin cinqiin danda'u ani hojiin jaalaa dhugaa hojiin hin jiru. Garuu birrii naa kennaa jarri kun biyya. Ani gaafa isaan birrii naa kennan bichaan eega birrii naa kennaa garuu jarri kun. Taatuma oola guyyaa kana hudduun na dhukkubde. Subhaanallah. Manni isaanii guddaa kana keessa gibbiin isaanii adagaa. Garuu giifsitoo ani birrii naa kennu garuu. Taatuma oola bara. Taatuma oola biyya. Maloo. Hudduun na dhukkubde sararri mana kana rafaatuma oolti rafaatuma. Isin ati ati santu isin eebbise ijootoo hin jaan ani kan tanaan dura. Lala kun manni isaanii babbareedaa mucayyoo gibbiin isaanii babbareedaa. Maaloo lubbuun eeganna cite ati ta'e harakkattu otoo tiijiin ta'e harakkattu kan uffata rakkataa ba'ee giftitoo keenya hudduu dhiqaa gibbii dhiqaa manni isaanii guddaa bareeda giftitoo kun fooqee midiriin adagaa iddoon isaanii guddaa waaqayyoon koo garuu saboona kana eeguma qeessi taa'ina hin jeeju taa'atuma oola guyyaa kana subhaan Allah saba namu waan kun dubbatu tiijiin eessa jirtillee hin jeen arbaanaa gubban ta'a kunuu deeme tan taphadha namu ani madaamu waa ta'e inifoormiin hin jiru subhaan Allah sanyii ilma inifoormii mana kana keessa namu inifoormiin godhatu qumxallee godhuu deeme namuu sillaala. Nani biya kana hojii sin qabanis jirtu. Hatta zanaa jaa kunu. Gooftaa koo galgala keessa malumas si godhe nuti. Hee gooftaa koo. Amma bakkeen jiru kun mana haadha namittiiti. Aduu jimaata dhufnee akkasuma namicha immoo. Sauya isa. Anjir rara ish. Murte maut ko. Ani nate ko de. Are ne ሽንት ቤት ሶስቴ ነው የወጣሁት። ለምንድን ነው የምትዋሹት? አረመጣ ሊገለኝ ነው ማርያም አንተ እስኪቱሽ ወይ አዳ በሩን አሁን እንደዛ ውስጥ የምትሸኝ ከሆነሽን በሩን ከፍተሽ ለምን አዳሽ ነው ያደረገ የት ሽንት ቤት ሁለት ጊዜ ወጣሁት እኮ ትላንት ማታ ሶስት ጊዜ መስኮቱን ከፈቱና ያረግባቢ ምን አርገ ዲፊ ነው ውጪ ዲፊ አንድ ቀን እንደሸነሽ ها ماكينه وسكيه ليش ها من عليك يعني يا ابا انت ليش انت ليش ነገ በጠዋት ስትነሳ በሳሙና ታጠበው። እሺ እንደዚህ ተለቀ አትለጊ ፊት ወደ ሰቲ ኢልሞቴል አልተ ሁዱተኛ ብለክ ሰቲ ላሉ ማለት እንደኙ ነው መሰነውሽ ወይኔ እኔ መቼ ነው ወልጄ እንደዚህ የሚያወራ ልጄ ልግበን ኧረ ገብቼ የማዳም ቤት በቃ ነገ እጠፋለሁ። አሁኑም የእሷ መንግስት ባሏ
ጉራጌ እንዴት ትግሬ ያገባች የመድኃኒዓለም ጉራጌ ያገባው ትግሬ ይጥባል እንዴ ይሄ የጉራጌ ጎንደሬስ ሄይ ጎንደሬ የወንዱስ የጎንደሬ የወንድ እንዴት ነው? Nanti garagalchin nanjo benallo lu bisa garagalchin. Mungkin garagalchin nanjo lu garan. እንደዚህ አርጊ ነው ብሎኝ ያርገው እንደዚህ አርጊ ምን ያረጉና ይለያዩ ነው እኛ ልታዩና ነው ለፈለጋችሁ ሰራተኛ ነን እና አረብ ሀገር ቤት አድክሞናል እናት የእቺ ጸጉሯን ፈታ እንዳታዩባት እየጠመጠመች የአርቲፊሻል ጸጉር እየሰራች